Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan kenna kan guyyaa har'aatiif isiniif qabannee kan biyya keessaa fi biyya alaa isiniif dhiyeessina. Jalqaba irratti poolisiin federaalaa Haroo Namtolchee hidha haaromsaa guddichaa irratti eeguudhaaf poolisii galaanaa gurmeessee isaa ibsa godheetii kan inni jiru. Oduu kanaa fi kanneen birootis kan isin biraan kennu ta'a. Oduu biraa kan biyya keessaatiin immoo dhiheenya kana dhimma dabaltii mindaa yookaan fooyyessii mindaa irratti hojjettoonni fayyaa akkasumas barsiisonni fi hojjettoonni ogummaa garaagaraa keessa jiran gaafilee garaagaraa kan isaan kaasaa jiranidha. Kanumaan wal qabate barsiisonnis gaafii ogeeyyii fayyaa kanatti akka makamaa jiran kan dhagahamaati isaan jiran yeroo garaagaraatti barreeffamoota garaagaraa dhaadannoo irratti katabuudhaan kan isaan mul'isaatiin jiran. Kanaa fi kanneen birootis kan isin biraan kennu ta'a. Oduu biyya alaatiinis guyyaa kaleessaa Paakistaanii fi Indiyaan lolli isaanii akkuma itti fufetti osoo jiru, Paakistaan ammoo waraana gara Indii irraa itti dhufe xiyyaarota isii hedduu barbadeessuu ifa gooteeti kan isheen jirtu. Poolisiin federaalaa Haroo Namtolchee hidha haaromsaa guddichaa eeguudhaaf jecha poolisii galaanaa hundeessuu ifa godheeti kan inni jiru. Haroo Namtolchee hidha haaromsaa guddichaa kan sababa kuufama bishaaniitiin uumame yeroo hojii eegalutti nageenya eegsisuudhaaf poolisii galaanaa gurmeessuu poolisiin federaalaa Itoophiyaa beeksisee jira. Hidhi haaromsaa bishaan meetir kiiyubii biiliyoona 74 fi bal'inni isaa square kiiloomeetira 1680 kan qabu yommuu ta'u, haroo dheerinaa fi bal'inni isaa hamma kanaa kan qabu eeguu fi yakka naannoo sanatti mudachuu danda'uu fi mudachuu malu jedhamee shakkamu ittisuudhaaf poolisii galaanaa gurmeessuu beeksiseetiin jira. Poolisii federaalaatti hoogganaa qajeelcha inspeekshinii fi istaandardi koomaandar Iskaadar Birhaan gaazexaa Addis Zamanitti akka himanitti Haroo Namtolchee kun tajaajila kennuu yeroo jalqabu hojiin nageenyaa eegsisuu gahee poolisii federaalaa ta'uu fi kanaaf ammoo dandeettii loojistiksii cimsuudhaaf hojjetamaa jiraachuu dubbatanii jiran. Hojii hidhaa kana irratti qorannoo ittisa yakkaa, ittisa lagannaa, deebii ariifataa fi jaarmiyaalee biroo irratti geggeeffame keessatti dhiheessii diroonii, bidiroo, helikoophterootaa fi meeshaalee biroo xiyyeeffannoodhaan kanneen kennaman nuuf kennameeran kan jedhan ajajaan kun kan bu'uura godhachuudhaan humna hidhate galaana irratti socho'u gurmeessuudhaaf hojjetamaa akka jiranis dubbatan. Poolisiin galaanaa kun biyyattii keessatti yeroo jalqabaatiif kan gurmaa'e yoo ta'u, gara fuula duraatti ammoo akkaataa ergama mootummaan kenneen hojii isaa gahumsaan ni raawwata jedhameera. Hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa yeroo xumuramu odolaawwan 78 kan uumaman yommuu ta'u, waggaa tokkotti qurxummii toonii 10,000 hanga 15,000 oomishuun ni danda'ama jedhamee eeggamaa jira. Callisni gara dallansuutti osoo hin jijjiiramin dura mootummaan gaafii ogeeyyii fayyaatiif xiyyeeffannoo laachuu qaba jedhamaati jira. Itoophiyaan qarqara gaaga'ama fayyaa irraa kan dhaabbattee jirtu yeroo ammaa kana, kunis sababa weerara yookaan dhukkuba haaraa mul'ateen osoo hin taane dhimmi ogeeyyii fayyaa biyyattii odeeffannoo dhaabuu irratti kan isaan madda jechuudhaanis warroonni gama odeeffannoo kanaatiin dubbachaa jiran haasa'aatii isaan jiran. Hiriirri nagaa guutuu biyyattii keessatti hojjettootaaf ogeeyyii fayyaatiin geggeeffamaa jiru jalqaba fincila osoo hin taane iyyannoodhuma ogeessota waan hunda qabu kennuus deebii isaatiin homaa hin arganne taasisaa jira jechuudhaan komii qaban kaasaa jiran. Mootummaan gaafii ogeessota fayyaa waggaa dheeraa fi seera qabeessa ta'e hanga caamsaa 11tti deebii kennuu yoo dadhabe guutuu biyyattii keessatti ogeeyyonni fayyaa hojii dhaabuu malu jechuudhaan dubbataa jiran. Yeroo dheeraadhaaf haakimoonni, narsoonni, teeknishaanonni fi hojjettoonni eegumsa fayyaa biroo Itoophiyaa keessa jiran wantoota ulfaatoo hin danda'amne danda'amatanii hojjetaatii kan isaan turan. Hiraarsaa, hidhaa, doorsisaa fi du'a isaan mudateera. Mindaan argatan garuu baay'ee xiqqaadha waan ta'eef hedduun isaanii maatii irratti hirkatanii jiraatu. Muraasni isaanii ammoo wal'aansa dhabuudhaanis du'aniiru yookaan baasii wal'aansaa isaanii guutuudhaaf uummata duratti yeroo kadhatan mul'ateera jechuudhaan gareen kun ifa godheetii kan inni jiru. Rakkoon kun kan haakimootaa fi narsootaa qofa osoo hin taane lammiilee Itoophiyaa sirna fayyaa biyyattii keessatti dadhaboo ta'e kanarratti hirkate hundaaf rakkoo akka jalqabaatti kahuudha jedhaniiru. Baay'inni hojjettoota eegumsa fayyaa namoota 1,000 keessaa tokko keessatti hojii dhaabuu yeroo hin murtoofneef godhamuu miti. Guyyaa tokkoof illee hospitaala keessatti ogeeyyiin fayyaa dhabamuun ulfaataa ta'e kana keessatti tarkaanfiin kun yookaan hojiitti siqam ta'e rakkoo guddaa akka fidus asumaan tilmaamamaa ta'e kan inni jiru. Kanumaan wal qabatee deebii isaanii ilaalchisuudhaan barsiisonnis hirmaannaa isaanii kanarratti akka godhanii fi keessumaa barsiisonni naannoo lafa baadiyyaa jiraatan lafa isaaniif waadaa galame hanga ammaatti osoo hin kennaminiif hafeera jechuudhaan komii kan qabanii fi isaanis daballee mindaatiin wal qabatee yeroo garagaraatti gaafii kaasaatii kan isaan turan.
Gaafima ogeeyyii fayyaa kanaan wal simsiisee barsiisonnis gaafii isaanii dhiheeffataa kan isaan jiran yommuu ta'u, kanammoo kan deebii ogeeyyii fayyaa ilaalchise sanirra dhaabbachuudhaan isaanis akka hiriira nagahaa jalqaban yeroo garagaraatti dubbatamaa kan ture dhagahameeti kan inni jiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa qofatu daandii qilleensa Paakistaan irra balali'e jedhame. Hindii fi Paakistaan gidduutti sochii waraanaa hammaachuu hordofee daandiiwwan qilleensaa daangaa qilleensa Paakistaan irraa goraa kan jiran yommuu ta'u, xiyyaarri daandii qilleensa Itoophiyaa ETA 672 Finfinnee irraa ka'ee gara Kooriyaa Kibbaa Soowul imalaa daangaa qilleensa Paakistaan keessa qofaa isaa balali'ee darbuu marsariitiin sochii xiyyaarota addunyaa hordofu Flight Radar 24 jedhamu gabaaseeti jira. Imala xiyyaara kanaa Flight Radar 24 miidiyaa hawaasaa irratti qooduun dubbii ijoo haasawa oonlaayinii ta'eeti kan inni jiru. Paakistaan daangaa qilleensaa ishee guutumatti cufuu beeksisuu baattullee daandii daangaa isaanii keessa darbu yookaan daangaa qilleensa ishee baay'ee balalliidhaa idileetiif banaa akka hin taane dubbatanii turan. Kanuma keessa xiyyaara Itoophiyaa ETA 672 jedhamu daandii samii daangeffame keessa darbee ture. Ogeessonni balallii dhimma kana hordofan imala xiyyaara daandii qilleensa Itoophiyaa kana waan hin baratamne jechuudhaan dubbataatii kan isaan jiran. Xiinxaltoonni aviyeeshinii imalli akkasii kun yeroo baay'ee of eeggannoo ol aanaadhaaf hordoffii kallattii jalatti eeyyamama jedhaniitiin kan isaan haasahaa jiran. Waa'ee balallii kanaa garuu gama mootummaa Paakistaaniitiin hanga ammaatti wanti deebiitti itti kenname hin jiru. Namoota dhiheenya kana giddaa ayyaanaatti faannoodhaan butaman keessaa 6 hanga ammaatti akka hin deebine aanga'oonni naannawaa dubbataa jiran. Namoota hidhattoonni faannoo dilbata darbe akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebla 26 bara 2017 godina Wallaggaa Bahaa aanaa giddaa ayyaanaatti butan keessaa 6 hanga ammaatti eessa buuteen isaanii akka hin beekamne dubbataniiru. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsa aanaa giddaa ayyaanaa obbo Saqqataa Galataa hidhattoonni kun guyyaatti san ganama keessaa tilmaamaan naannoo sa'a tokko yommuu ta'u aanaa giddaa ayyaanaa ganda Dooroo Boorraa naannoo gaara Dichoo jedhamutti imaltoota gara magaalaa Naqamtee fi magaalaa Finfinneetti imalaa turan akka butan himanii jiruun. Buttiin kun kan raawwatame konkolaataa deddeebisa uummataa Taataa jedhamee beekamu irratti kan tahee fi kan himan yommuu ta'u obbo Saqqataan uummata nagahaa imalaa ture irratti buttii kana raawwataniiru jedhan. Dubartoota qofa keessaa deebisanii kaan oofanii deemuun isaanii odeeffannoo kana keessatti quba qabna yoo jedhan, konkolaataan yeroo kan qaama nageenyaatiin ajjabamee deemaa ture kan jedhan obbo Saqqataan guyyaa sana ammoo akka carraa tahee bariidhaan waan baheef qaamni nageenyaas wajjin hin baane jechuun dubbateera. Jiraataa aanaa giddaa ayyaanaa kan ta'an obbo Giddummaa Gomoroo namoota hidhattoota kanneen butaman miliqan keessaa tokko yoo ta'u beellama yaalaatiif gara magaalaa Finfinneetti imalaa akka ture himeeti kan inni jiru. Iddoo Dichoo jedhamutti fiiganii karatti wayita bahanitti konkolaataan ni dhaabbate jechuun dubbata. Sana booda ammoo imaltoota konkolaaticha keessaa buusuudhaan akka hiriiran erga taasisanii booda dubartootaa fi manguddoota keessaa hambisuudhaan namoota 17 gara bosonaatti fudhatanii kan isaan seenan. Kana malees imaltoonni wayita konkolaataa keessaa bu'an bilbila harkaa fi maallaqa isaanii korojoo keessa qophaa'etti akka gatan yookaan akka kaahan kan taasifaman dirqamaanii jechuudhaan obbo Giddummaan kana himee jira. Kan nu qabee deeme nama 17. Uffannaan isaanii kan faannooti. Hundi isaanii meeshaa waraanaa kan Turkii isa gurraacha kan makalaakayaan hidhatu baataniitii kan isaan jiran jedha namni kun yeroo dubbatu. Hidhattoonni kun namoota 17 butanii deeman keessaa namoonni 8 karaadhaa akka deebi'an erga godhanii yookaan erga gadhiisanii booda namoota hafan 9 ammoo sa'aatii 6 booda iddoo Sootalloo jedhamutti akka geessan dubbateera. Gaafa achi nu geessan jedha namni kun ijoollee keenya namoonni 17 baakkootti qabamanii jiru waan ta'eef ijoolleen kun yoo gadi lakkifaman isinis ni baatu nuun jechuun jalqaban. Dabaluunis akkamitti akkas jettu nuun waan kana maal beekna waan jennee yoo gaafannu mootummaatu kana fide jechuudhaanis akka quba mootummatti nu qabnu nu taasisaniiru jechuun himeera. Iddoo Sootelloo jedhamu kanatti guyyoota 3 buluu kan himan yommuu ta'u obbo Giddummaan guyyaa roobii obboroo naannoo sa'aatii 10 irratti namni nu eegan 3 warafaa waan turaniif namni tokko ammoo nu eegaa ture. Ibiddi qaarmii gubbaa dhufe ammoo jennaan mucaan nu eegaa ture ol bahe. Gaafa inni bahu walitti himnee kaanee gara lagaatti fiignee jaraabanne. Battala miliqnetti dhukaasa nurratti banamee kan jedhan yommuu ta'u isaan waliin namoonni muraasni fiiguu malee lakkoofsa namoota miliqanii hanga ammaatti akka hin beekne obbo Giddummaan himaniiru. Haa ta'u malee kanneen isaan waliin miliquuf fiigan keessaa namni tokko galuun isaa kan himame yommuu ta'u gama birootiin namoota 9 harka hidhattoota kanaatti hafan keessaa obbo Giddummaa dabalatee namoonni 3 miliquudhaan roobii akka lakkoofsa Itoophiyaa eebla 29 bara 2017 magaalaa
aanaatti deebi'uu isaanii himameetii kan inni jiru. Gama biraatiin qabatamaa ta'uu baatus jarri bilbilaan ammas namni 3 harka keenya jiru jedhanii akka kaasan qaama hawaasawaa yookaan hawaasa keessaa dubbataa jiru waliin kan ka'uufi garuu ammallee hangam dhugaadha kan jedhu qulqulleeffachuu hin dandeenye jechuun obbo Saaqataan BBCtti himaniiti kan isaan jiran. Dhimma kun guyyaa erga raawwatee booda guyyaadhaan taateen raawwatame kana irraa eegalle nagahaa fi qaamni bulchiinsa aanaa Giddaa Ayyaanaa dhimmicha hordofaa jira jechuudhaan obbo Saaqataan dabalanii dubbatanii jiru. Battaluma taateen kun uumametti raayyaa ittisaa, poolisii aanaa, milishaa fi qaamni siyaasaa aanichaa gaggeessu guyyaa tokko guutuu hordoffii taasisullee waan sana faana dhahanii argachuu akka hin dandeenye dubbataniiti kan isaan jiran. Dabalataan guyyoota darban keessa raayyaan ittisaa fi qaamoleen nageenyaa biroo aanaa ollaa ta'ee Leemmuu keessatti sakatta'iinsa taasisaa jiraachuu yoo himan hanga ammaatti sanillee osoo hin argatin hafaniiru jedhaniiru. Hanga ammaatti garuu bu'aan argame hin jiru, wanti beekames hin jiru jechuun bulchaan aanaa kun irra deddeebiin dubbata. Hidhattoonni faannoo imaltoota butan kunneen naannoo isaaniitti Fintaaleeyyii Amaaraa jedhamuudhaan kan beekaman yommuu ta'u akka obbo Saaqataa Galataa jedhanitti ammoo yeroo garagaraatti qabeenyaa fi lubbuu namaa nagahaa irratti rakkoo guddaa geessisu kan itti fufanidha. Keessahuu daangaa qaxxaamuruudhaan daangaa Oromiyaa keessa seenuun naannawa godinoota akka Wallaggaa fi Shawaa fa'aa keessatti rakkoo garagaraa yeroo isaan geessisan kan mul'atudha. Haaluma kanaan dura namoota butan yookaan mallaqa fudhatanii gadhiisan akka turanii fi gandoota aanichaa tokko tokko keessa baay'inaan socho'uunis qabeenya saamaa fi uummata irraa yeroo garagaraatti buqqisuun mana jireenyaa isaanii jalaa gubuu fi gochoota badii kana fakkaatan warroota raawwatanidha. Kana malees hidhattoonni kun sabummaa irratti xiyyeeffachuudhaan namoota nagahaa irratti haleellaa raawwachaa akka turan kan himan qondaalli kun qaamoleen kunneen kaayyoo siyaasaa akka qabanis ni dubbatu. Hidhattoonni faannoo kun erga of hundeessanii jalqabee yeroo garagaraatti daangaa Oromiyaa ceehuudhaan hojii yakkaa kana kan hojjetanii fi naannoo isaanii keessattis namoota butuu, ajjeesuu fi mootummaa irrattis dhukaasaa banuudhaan kan beekamanidha. Oduu biyya alaatti yoo dabarru Zaambiyaan deeggarsa Ameerikaa irraa argattu addaan kutuufi jedhamaatii kan inni jiru. Zaambiyaan Ameerikaa irraa gargaarsa fayyaatiif doolaara Ameerikaa miliyoona 50 kan argattu sababa hanna qorichaatiin akka addaan citu ibsameetiin jira. Ameerikaan waggaa waggaadhaan Zaambiyaadhaaf gargaarsa yaalaa kan kennitu ta'us qorichi manneen qorichaa dhuunfaa 2,000 fi isaa ol keessatti gurguraman gargaarsa Ameerikaatiin kan galfaman ta'uu qorannoon gaggeeffamee fagodheera. Akka oduu Afrikaa gabaasetti dhukkubni busaa dhibeewwan akka HIV fi tiruu yaaluufis gargaarsi kennamaa jiraatus qorichi kun manneen qorichaa dhuunfaatti gurguramaa yeroo jiru kan mul'atudha. Gabaasni kun itti dabaluudhaan Ameerikaan kana booda mallaqa kaffaltoota gibira Ameerikaatiin namoota gowwoomsitoota hin kennitu jechuudhaan ifa gooteetii kan isin jirtu. Oduu keenya kan xumuraatiin Ameerikaan waldhabdee Hindii fi Paakistaan keessa akka hin seenne dubbatte. Itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa kan ta'e J.D. Vance akka jedhetti Ameerikaan waldhabdee Hindii fi Paakistaan yeroo ammaa kana keessa seenan kana seenuu hin barbaaddu jechuun ibsiteerti. Wanti nuyi gochuu dandeenyu waldhabdeen akka qabbanaa'u yaaluudha. Kana bira darbee waan dhimma keenya hin taane keessa tasumayyuu hin seennu jechuun dubbateera. Bulchiinsi Joo Baayiden aangoo irraa bu'ee erga bulchiinsi Doonaald Tiraamp aangootti deebi'ee yeroo garagaraatti Ameerikaan dhimma ishee galchuu malee dhimma guddina Ameerikaa malee dhimmoota biyyoota biraa irratti akka xiyyeeffannoo kan hin kennine yeroo ta'uu ni argama. Kanuma walqabatee yeroo ammaa kanas rakkoo keenya yoo hin ta'in rakkoo nama biraa keessa seenuu fedha hin qabnu jechuun J.D. Vance dubbateera. Waldhabdee kana qaanessaa jechuudhaan kan ibsa pirezidaant Tiraamp gama isaaniitiin biyyoota lameen irrayyuu sirritti nan beekaa wanti isaan gargaaruu danda'u yoo jiraate achitti nan argama jechuun waadaa galeera. Hindiin Paakistaan keessatti dhaabbilee waraanaa 9 kanneen kaampii shororkeessummaa jettee irratti haleellaa xiyyeeffannoodhaan raawwatte hordofuun biyyoonni kunneen erga Paakistaan haaloo baatee booda ammoo walitti bu'iinsa cimaa keessa seenaniiti kan isaan jiran. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa oduun keenya kan ammaaf isiniif qopheessinee kan hangammaatti dhageeffattanidha. Nooliin waan turtaniif galatooma.